dubbii ragaa malee dubbatanii fi wanti ragaa malee dalagame tokko gartee kun akkuma kana nama guuti gaa'ii jabaadhaan sinin jaa galatooma warri dhuftanillee baga nagaan dhuftani mee dubbadha obsaa Jimmaa Doktor Oromiyaa mee dubbadha namni tokko keessa obsaa Jimmaa mee dubbadhu sagaleen kee dhagamate. Sagaleen keenya jira waan jira meeboo. Nagama akkami nagaa keessanii murtii keessanii jechuudha. Jirra baga nagaan dhufte obsaa. Baga nagaan nu eddani. Ayyee ni taati gaa'ii waraana mootummaa fakkaatta. Ni akkasuma fakkaadha. Akkasuma dhallee. Ayyee ni taati gaa poolisiidha moo makalakaayyadha? Humna fincilaati. Humna addaati humna addaa. Humna addaa gaa jettu humna addaa jechuun poolisii Oromiyaati jechuudha moo? Poolisii Oromiyaati jechuudha eeyyin. Ayyee ni taati gaa'ii akkami gaa wanti nuti irraa dubbachaa jirru kun waa'een Oromoo fi Oromiyaadhaa kun akkamitti ilaalta? Qabsoo waraana adda bilisummaa Oromoo gaggeessu akkamitti ilaaltame gabaabdumatti? Waa'ee Oromoo fi Oromiyaa keessatti xiqqoo waan jechuun baqaa'ee namni martuu yookaan muuxannoodhaaf yookaan hubannaan isaa yookaan garaagara ta'uu danda'a. Ayyee. Taateen yookaan shawaa kaabaa keessatti gaggeeffamaa ture asiin duraan baqaa'ee taatee fokkisiisaa natti fakkaata akka yaada kiyyaatti. Eenyuun gaggeeffamaa ture? Waraana mootummaati moo kan mootummaan ijaarratee waraana adda bilisummaa Oromoo fakkaatudha? Jechuun fakkaataa fi hin fakkaanne kana adda baafadhee illee beekuu habaadhu. Ayyee. Jedhuma jedhu odeeffannoo akkuma dhageenyutti baqaa'ee achitti baqa walumaa gala manni barumsaatii fi manni yaalaa wanti martinuu kun akka balleeffametti akka jechuun akka baqaa'ee ijoollonni Oromoo martinuu akka wallaaluma keessa jiranutti. Sirni akkanaa kun nuufillee isinillee kan uummataaf dhaabbanna jettanuufillee gaariidha wanta jedhu yaada akkasiin qabaan akka kiyyatti. Yaanni keenaaf hin galle waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa mana barumsaa yookaan mana mushtashfaa mana hakimiidhaa gubaa jira jechaatti jirtamoo akka kamii sila naaf hin galle bara. Eeyyeen akkas jechaan jira eeyyeen akkas jechaa jira eeyyeen. Ayyee ni taati gaa osoo wal lolaa osoo waraana impaayiraatiin wal lolaa jiraniiti manni kun barbadaa'ee gubate moo osuma lolli hin jirre akkasumatti gubate? Osuma lolli hin jirre akkasumatti gubate akkasumatti zimbilu akkasumatti gubaa deemu. Anaa nyaatu ni miidhamtan walumaa galatti manni barnootaa baqa baadiyyaa keessa hin jiru hin majattaayyuu hin jiru sirumayyuu manni isaa ijoolleen Oromoo wallaaluma keessa jira. Moluma isaa gubanii. Moluma isaa gubanii walumaa galatti ijoolleen baadiyyaa jiran marti isaanii wallaaluma keessa jiran jechuudha dandeessati. Aboo balaan buutee dhugaadha. Warri magaalaadhaa kun akkam reessin maalirra jirtanii? Yoo isin bira geesse waan kana akkamitti ilaaltanii? Akkamitti ofirraa dhaabuu dandeessani mee? Ofirraa dhaabuu dandeenya osoo hin taane atilleen Oromoo anilleen Oromoo beeki. Dhugaa keeti. Ati amma Itoophiyaa tissaa jirta moo Oromiyaa tissi tariiroo? Oromiyaan tissan. Ayyee maali daree gaafa manni miskiinaa gubatuu fi gaafa manni haakimaadhaa gubatu maali edda hin dhorkiturraa wanta kana gartee ka poolisii Oromiyaa taate.
duraan achi hin turre jedhe duraan achi hin turre gin achi turullee habaannu Eessa turtanii? bakka Eessa turtanii obsa? waan sanaa raawwatamee booda deemne nuti. Eessa turtanii? Oromiyaa keessa turre. Anaa nyaatu. In dhorkitanii ree maaloo yeroo kanatti mana gubanii maaloo hin dhorkitanii mee kanaan sin jedhu obsaa. Ahaa. Lubbuu namaatu caala moo mana hakimaatu caala? Jalqaba. Lubbuu namaatu caala. Ayyee lubbuun namaadhaa gaafa akkanatti guyyaa takkatti gartee fuula haadha fi harmee fi abbaa dura teessisanii xiyyiitiidhaan agartee xiyyi shan xiyyi jaha matarratti lakkaa'an kana ilmaan namaadhaa agartee ati deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti jedhaniini akkanumatti ijoollee barattoota mana keessaa mana barumsaa keessaa fuudhanii gaafa rashanan waraanni mootummaa rashanu poolisiin humna addaa Oromiyaa gaafa rashanu Gujii keessatti akkanuma Arsii keessatti akkanuma Wallagga keessatti bakka ittiin tamin hin qabu gaafa akkas taamu kana wanni kun mee isiniin mararu xiqqoma takkaallee ilmaan Oromoo taatanii Oromoorraa dhalattanii isiniin mararu. Hin marara. Ayyee maaliif taameree wanni kun mee mana barumsaatiif mana barumsaadhaa yoo lubbuun jiraatte barre ijaaruu dandeessaa bar kajaaru maallaqa lubbuun ilma namaadhaa hin bitamtu bar maallaqaan argamtee hin bitamtu namni eega du'e namni eega du'e gara hin galu dhiirti gaafa gartee dhiira taate waraanuma hidhate san lolti malee miskiina mana barumsaa keessaa fuutee gartee xiyyi shan xiyyi jaha matarratti lakkootti mee dhiira obsa mucaalee daa'ima. Fixadde dubbadhu. Lakki lakkaamaan tulleellee jedhi hubachiifamaa ture gorfamaa ture kun yookaan haasawaa namaa yookaaniin basaasummaa yoo taate malee. Mee kanaan sin jedhu. Ati amma walumaa galatti tiksituu impaayera kanaati saa? Biyyi Itoophiyaan tuni gartee siif maali biyya moo maali isin? Itoophiyaan? Itoophiyaan tuni siif biyya moo maali isin? Eeyyeen. Oromiyaanoo? Naaf biyya. Oromiyaan siif biyya Itoophiyaan siif biyya? Eeni Oromiyaan Itoophiyaan naaf biyya taatu ginni qaama kan koo kan ta'e Oromiyaadha waan ta'eef. Namni haadha lama qaba obsa haadhi takkuma akkamitti haadha lama himatta dhiiroo hin gabaabsina walirraa. Sirriidha haadha lama qabu namni. Erga Oromiyaanis biyya jedhee Itoophiyaanis biyya jedhe kamii loluuf irra jira filate. Daangaallee qabdi walirraa adda. Biyya nama maqaa deemmanni nama mattaawwaqiyaa yookaan waraqaa eenyummaa yookaan ID kan jedhamu sana akka nama lama qabuutti illee haasaa akkuma gaafatte illee akka nama haadha lama qabuutti haasa'utti jira. Erga Oromiyaanis biyya kooti jedhee Itoophiyaanis biyya kooti jedhe daangaa Oromiyaarra dhaabbatee Oromiyaadhaaf lolaa jira moo daangaa Itoophiyaa keessa galeetu Oromiyaatti achas dhukaasaa jira mee isa kana illee nu baasii xiqqoosee konfiyuuzii taa'eera. Itoophiyaaf osoo hin taane daangaa Oromiyaa irra dhaabbadheeti malee daangaa Itoophiyaa irra dhaabbadheeti mitiin siin jedhaanii Itoophiyaaf osoo hin taane Oromiyaa fi kan hin lolaa jiru. Sun nuti hin beeknu daangaa Itoophiyaan Oromiyaa walitti qabdu hin beeknu nuti. Ati eessa jirta amma Oromiyaa keessaa iddoo kam jirta daangaan Itoophiyaa immoo borumaaf illee hin barraa. Samee bakka jirtu nuu himiti daangaan Itoophiyaa kana jedhiti maqaa ta'e kan Oromiyaa illee kan nuti keessa Oromiyaa keessaas garuu kutaa kam akka jirtu mee maqaa nuuf dhahimi. Waan hedduu baraa irraa dhaloota ammaa kanarraa. Obboleessu daangaa Itoophiyaan jiru waan Oromiyaa keessa jira.
daangaa Itoophiyaati miti siin jedha. Oromiyaadha kan nuti eenyu. Keessa iddoo kam jirtaa jenne ishee achumarraa kaanee Itoophiyaatti isin barran waan ta'eef Oromiyaa keessaa iddoo kam jirtan? Oromiyaan bal'aadha. Akka kam jirtan meeshaalee? Bal'aadha sirriidha jedhi bakka jirtu of himuun dhorkaadha akka saayinsii keenyaatti. Gin kan nuti dhaabbannu Oromiyaadhaaf malee Itoophiyaaf miti sabaaf sablammoota osoo hin taane Oromiyaa tokkichaaf kan nuti dhaabbannu siin jedha. Itoophiyaatti dhukaasa kaati dhukaasa Oromiyaadhaaf hidhattee malee Itoophiyaadhaaf hidhattee Oromiyaatti dhukaasa akka hidhaatutti miti. Abboo baga bu'e dhugaa rabbii dhugaa deemee rabboo sinirra. Maa buuftan Maal labe ijoollee? Lakki dhugaa Ofumaan bareedaadha namni waan hedduu irraa barataa beekaasin kanarraa wallaalummaa ijoollee bara si'anaa kutaa tokko tamaara barataniiru ta'ee kutaa lamallee barataniiru ta'ee waan isaan haasa'anii waanuma soba adii erga ta'e dhaggeeffataani barii nama 246 miti kan dhokatee dhaggeeffataa jiru immoo 1000 hedduu wanti naa ta'u beekaa hedduu barata namni kanarraa wallaalummaa isaa inni beekaan immoo eenyu akka saba sanaa fi bilchiginnaa kanaa fi ergamtu akka ta'e hedduu barata. Kanumaaf itti darbee gaafadhe haasaan isaa waan hedduu dogongora ta'ee fi dogongora keessa namni waan hedduu barata isin lafa dhaabbatu warrumti akkasaa waraana Oromiyaa manni jedhu kana humna addaa ta'ee milishaa ta'ee maal ta'ee warri adeemanii mana namaa gubanii utuu dhagaa kan mana nama ta'e illee hin dhiibnu utuu gaarri kun nama ta'e illee hin dhiibnu hin gubna nama gubne shanee dhala mandarri kun gaarri kun shanee mana namaa gubanii utuu dhagaa kan mana nama ta'e illee yaa warra akka mi'uuti qabaatudha warra akka mucaa kanaatti jechuudha wanti namni baratu warri gaaras hin gumnaa manas hin gumnaa namas hin ajjeefnaa hin balleessinaa warri jedhanii Oromiyaan gara biraadhaa Itoophiyaan gara biraadhaa warri jedhanii warri waanuma tokko hin beekne waldhaalota akkasiiti jechuudha warri biyya sana balleessaa jiranii dhaggeeffataan kanarraa waan guddaa baratan jiranii nu badhaanii itti deebi'aa galatoomaa. Doomi jaboo kilaashi mee gara jaarmiyaa keetitti fuufi. Ayyee ulfaadha galatooma. Sabboo ijoolleen gara jaayyee ijoolleen gara jaarmiyaa tanillee waa baay'ee mirkanaan qabdu beekta. Oromiyaa dubbisaamee Oromiyaa ayyee asumaan ijoolleen gara jaarmiyaa abaaboo booda balamuu barbaadan lakkoofsa tokko tokko barreeffadha waraana bilisummaa dirree Oromiyaa irratti wareegama qaalii saba isaaf laachaa jiru biraan kan dandeenye dhaabadha yoo kan jettan ta'e lakkoofsa tokko tokko barreeffadha ol seenaa yaada qabdan irratti dubbattanii waan sin dhibeessa gaafattanii deebii argattanii gara jaarmiyaattis dabalamu yoo barbaadan tokko tokko barreeffadha isiniin jedha Oromiyaa dubbadhu mee. Jirtuu nagaa keessanii. Ayyee jira nagaadha Fatiyaa waliin dubbadhu Fatiyaa jala warroo. Ana waamtamoo akka? Ayyee itti fufi yaada keessi dhagaara nama. Ayyee hangaafii ho'i isin gaafatu barbaadeeti. Waan akkas taate sanii miti. Gaafiin ani isin gaafachuu barbaade yaadni keessanii fi yaadni WBO'tii fi yaadni Jawaar maaliin adda ka ta'e natti baay'ee tokko sammuutti cinqaa natti beektanii maaliin akkamiin adda fagaatanii maaliif ka ta'u yaada maal yaadanii yaadni isaanii garagara ta'a garuu akka yaadutti Jawaar illee akka yaada jedhaniititti yaadni isaa yaaduma Oromootiif. Isinillee yaadni keessa yaaduma saba Oromootiif maaliif garagara ta'an kan jedhu
yaada keessan kana akka duraan garuu akka sababuma Oromummaa kanaatiif akka ammaatitti immootu yaadni keessan garagara jedhan jecha dhaga'ee kanuma adda isin gaafachuu barbaade gaafii nutti. Mee galma naadhiis Oromiyaa na waliin dubbata. Xumuradhu Oromiyaa. Garuu akka ayyee isa kana amma isin oduu dhaga'ummoo nuti waraanaan bilisoomsine. Maakii qabadhaa warri isin dandeeru. Maal dhiiru namni seenee maakiin qaban dhiiru. Maal ta'eeru namni? Hayya itti fufi Oromiyaa. Ayyee waraanaan bilisoomsifnaa jedhe woboodii jedhan jechaa dhage. Kan Jawaar immoo Itoophiyaa san guutuu waliigaltee ummataatiin mootummaa kana fonqolchinaa jechaa dhage. Isinillee garuu nageenya barbaaddanii amma waliigalatti jechuudha. Nageenya Mee Oromiyaa gabaabsi irra garagalaa jirti irra garangaleeniiti sanyii xiyyaa. Jawaar Mohaammed jechuun aabaa woboodhaa. Woboo jechuunis woboodhaa waraana adda bilisummaa Oromooti. Yaanni isaaniidhaa illee yoo adda ta'e yaanni isaanii wanti adda ta'e tokkollee hin jiru. Jawaar jechuun karaa nagaatiin warra qabsaa'udha qalamiidhaan. Waraana adda bilisummaa Oromoo jechuun warra gartee afaan qawweetiin falmaa jiru jechaadha. Empaayeera Itoophiyaadhaa gartee diiguudhaaf. Jawaar jechuun immoo osoo Itoophiyaa diiguu hin taane Itoophiyaa sabaaf sablammii hammattuu ijaarraa Itoophiyaa walqixxummaa jecha nama seera gartee tokko ol qabee tokko gadi hin qabne san ijaarraa jechaa jira. Xiqqoo sanumarratti gartee yaanni garagara ta'e malee Jawaar jechuun kaayyoo waraana adda bilisummaa Oromooti ka qabu. Woboonis kaayyuma kana qaba. Woboon immoo gartee Itoophiyaa inni diiga Itoophiyaa diiguu dhimma irraa qaba. Itoophiyaa gartee afaan maqawweetiin nu gabroomsaa jirti. Afaan maqawwee sanii diinni Oromiyaa walabaa ijaarraa jechaa jira. Yoo xiqqoo kasii galu taate namoonni kan irratti yaadani. Ayyee waan akkasiiti waraanni qajeelchinaa jirtan sanii yommuu isin amma waliigalatti amma isiniif Jawaar illee nageenya uummata kanarratti barbaaddanii ni qooyi. Dhaggeeffattume Oromiyaa tokko si hubachiisa. Atillee suuta jedhee hubadhu mi'ooti qabata warqaanii inni irreessu fedhee bitaa tolecho. Ani akka kiyyatti kafaa keessan ture karaa sana ittis hidhamee gaaffii gaafachuudhaanis karaa nagaa dorgomuudhaanis biyya Itoophiyaa keessatti homaa tokko fiduu akka hin dandeenye hubadheetanii kan hin keessaa bahe. Warri dhaqanii immoo abaaduma ati jettu kana keessaa yoo hangafoonni keenya karaa nagaa iyyuu nu baasu akka jaallatanii amma socho'aa jiranii jiru. Eekkaa fuudhanii warri karaa kafaawoo yoo jette paartiin Jawaar keessa jiru kafaawoo jedhama. Kafaawoon immoo eenyu yoo jette eenyu fa'i yoo jette kan lubbuudhaan hin jirre nama lama siin kaasaa nama keessa ture wareegame kan nama waliin ture akka Nagaasoo Gidaadaatii fi akka obbo Bulchaa Dammaqsaa. Lamaanuu lubbuudhaan amma hin jiran. Utuma karaa nagaa jedhanii dulloomanii argiteetta obbo Bulchaa yoo ta'e miidiyaa kanarraas ilaaluu dandeessa. Utuu karaa nagaa jedhanii dorgomanii bara isaanii guutuu mallasiin illee fuulduruma ta'aniitu itti dhugaa jiru dhugaa Oromoo itti himanii dulloomanii du'anii jechuudha. Doktor Nagaasoonis utuma sagalee illee argatee paarlaamaa illee galee Doktor Nagaasoo Gidaadaa immoo achi keessa taa'ee hojii geggeessitu utuu hin taane ajajamtuu isa godhanii jechuudha. Waan nu isitti kennine qofa mallatteessi nu ajajamii jennaaniin ani saba kootii fi falmuu dhufe malee as taa'ee saba koo irratti buqqaatii duguggaa sanyii waan garaagaraa mallatteessuu dhufnee jedheetu chaartara sanallee mormee keessaa ba'e. Isa filamee chaartara paarlaamaa seenillee paarlaamaa keessallee ni ba'e. Obbo Profeesar Mararaan immoo itti darbanii hanga har'aayyuu kun itti dulloomaa ni jiru. Dhaabanii dhuma jiru paartii KFO sana. Jawaar jechuun achi dhaabbatee jira jechuudha. Yeroo ammaa kanatti nama paartii KFO keessa jiru. Obbo Baqqalaa Garbaa immoo as dhiyeenya kanatti riizaayinii godheera jechuun ani keessaa ba'eera hin barbaadu siyaasaa jedhanii warra dheengaddaa of beeksisanii
kafaa'oo keessa turan isaanis umurii isaanii guutuu itti hidhamaa, itti garafamaa, itti biyya baqachaa warra turanii keessa akka ba'an nu mirkaneessanii saba Oromootiin keessaa kan hulluuqan yookaan keessaa kan ba'anidha jechuudha. Paartiin kun abaawoo booda wajjiniin walumaa hin argu. Akkuma si kaase warri kun karaa nagaadhaan aangoo qabannaa Itoophiyaa kana bulchinaa isa jedhamu qabu. Biyyi impaayiraa sun immoo karaa nagaadhaan hin kennaa namatti yoo jette hin kennan isaan aangoo namatti. Sirnuma impaayiraatu akkas. Hayila Sillaaseenis akkasuma ture, Minilikis akkasuma ture, Dargiinis akkasuma ture, Wayyaaneenis akkasuma turte, Abiyyis isuma harkaa jijjiire waan ta'eef innis hin kennu karaa nagaadhaan yooduma abbaa qawwee taate malee. Gabaabaadhumatti xumuruudhaaf gaaffii kee Jawaar kanaafiyyuu waan karaa nagaa jedhametti amanaa jechuudha. Fakkeenyarraa kaasee duubarraa achi as dhufee hanga har'aatti si hime irbuu hin qabani warri kun achi keessan ture sin jedheedhaan amma isa sana keessas tureera kafaa'oo keessa akkanan baasnee ba'een keessaa badan sin jedhee lubbuun koon badee rabbi na gargaare isaan irbuu hin qabnu yeroo achi keessa turre yaaliidhumaa jechuudhaan yoo sii ta'e milkoofte yoo sii ta'u baate yookaan hin duute yookaan hin dhadhamte achuma keessa teesse yaallatta jechuudha carraa dilii kee lootarii akka nama lootariin yoo sii ba'e yoo sii ba'u waate dhabdee galtaa horii jechuudha. Warri kafaa'oo warri abaawoo malee hin gaddatti dabalaman anis akkas abaa'oo goboo waan jedhamu garuu siifa galu gaaffii uummata isaa kan barnootaa kan diinagdee ka siyaasaa ka daangaa keessoo fi daangaa biyyoota ollaa hiree murteeffannaa saba isaatii walabummaa saba isaatii bilisummaa saba isaatii ilaalee quuqamee waggaa 150 ol Oromoon abbaa gaaffii duwwaa ta'ee deebii dhabuusaa hidda handhuura isaa kan taate Finfinnee dhabuusaa gaaffii afaanii utuu saba guddaa ta'ee jiru maajoritii luuriin maayinooritii raayitii wanti jedhamu sun utuu kan silaa hojjetu jiru kan sabni irra guddeessi jechuun afaan isaati kan fudhatamu akka seera addunyaatti silaa. Garuu amma afaan saba xiqqaatu biyya sana keessatti afaan barnootaati afaan federaalaati jechuudha. Silaa kan afaan Oromoo ta'uu hin sun ture sun san quuqamatti taanaanitu bosona ba'ee falmaa fi jiraa jechuudha addi bilisummaa Oromoo saba isaatiif jedhee. Ofii isaatiif utuu hin taane saba isaa Oromoo Oromiyaa. Kanaatiif irbuu qabaa jechuudha. Irbuun hin jiru kafaa'oo keessa sin jedheera Jawaar faanarra yoo barbaadan boris waan fedhan ta'uu danda'u akkuma koo keessaas ba'uu danda'u dhaaba sana keessa arguun abaa'uu waboon garuu irbuun inni qabu haga du'a garasiidha. Kan inni saba isaatiif dhaabbatu irbuu qabate. Amma nuti irbuu qabannee abaa'uu waboo keessa jirra. Ani amma kanaan booddee yoo nan abaa'uu waboo keessaa ba'ee kafaa'ootti achi deebi'a ta'e gantuudha bakka. Seerri barruun dhaaba abaa'uu waboosii sin deeggaru kana. Garuu isa sana keessa irbuun waan hin jirreefi akka feete keessaa gadis baata akkuma kunoo baqqalaan keessaa ba'an akkuma qoosii jedhe. Ani isaan duran keessaa ba'e. Isaanis keessaa ba'an. Kanaatiif wanni kun waliin fakkaata. Waan tokko karaa qawweetti amantee saba keetii fi qabsaa'uunii fi karaa nagaadhaaf immoo saba kootii lootirii yaala jechuun walitti dhufu ammasii hubatameera jedheenii amanaan akka kootti dhaggeeffattoonnis akkasumatti amanuu jechuudha. Lootariidha inni sun yoo naa ba'e yoo naa ba'u baate immoo nan dhabe gadiin taa'aadha. Garuu inni kana baa'uu booyi na baasaa nan mu'adhaa dhalootan itti guddifadhaa akkuma haayyoonni keenya jedhanii abbaa eewni Elemoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa Taaddasaa Birruu hundumti isaaniiyyuu yoo dandeenye iddaan buqqifna garbummaa kana yoo dadhabne immoo dhaloota itti guddifna jedhanii dhalooti sun nuyi jechuudha jaalmarroo fa'i obbolaan makkeessaa si fa'i jechuudha. Kanaaf itti guddannee itti jirra iddaan buqqifna jennee si haa gargaaru nu haa gargaaru galatooma xumure.